Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Isaaq Zeenuutu hundi keessan warri kanaan dramaatii kan qotaatan galatoomaa hammammoo viidiyoo kan koo daawwachuudhaan nacnaa dhaabbadhaas nin jannaa warri immoo maatii kan keenya ta'uudhaaf galmaa'utti jirtan Isaaq Zeenuutu subscribe godhaa like share gochuu hin dagatinaa egaa akkam ani bututti baay'ina qabee jira dhukaasa galaanaa jala hafuun dandeenye egaa galaanaan waa hedduu nutti malaasee deeme jechuudha sirba ergaa qabu silas kaasetta saatii wajjiniin gungumnee osoo hin fitin silas baay'ee eegaan jira hangama kootiin hedduun eegaa jira kanan eegee olitti dhufee argame galaanaa gaaromsaa jechi saalaa tokkoon isaa jechuudha bakka hedduutti hiikama dubbi keenya irratti kan galaanaa akkuma jirutti ta'ee kan saa dandeettiin akkuma sanatti akkanitti direct godhame argitaniitu miti kiliippicha jechuudha ergaawwan gurguddaa qaba kiliippiin numti akkanitti direct itti godhame hiriyaa picture hedduu galatoome aartii afaan oromoo kiliippii afaan oromoo guddisuudhaan sadarkaa ga'ee olaanaa taphataatti jirta guddaa galatoome amansiisaa ifaa dhugaa sadarkaa kiliippii afaan oromoo walitti baasaa jirtu baay'ee kan nama ajaa'ibuudha osoon sin dinqisiifatin hin dabarfadhu jechuudha sirbaa caaluutii kaasee sirboottanatti hojjette hedduun isaaniitu iyyuu viyuun isaanii illee fudhatamni isaanii illee baay'ee olaanaadha jechuudha sirbata galaanaa kana kan direct godhe si'idha ergaawwan achirratti dabarsuudhaaf yaaltee gochaan illee teessumaan illee kanatti agarsiiste ergaa gurguddaa isaati waan ta'eef namoonni hedduun aktivistoonni akkasumas immoo xiinxaltoonni siyaasaa hedduun ergaan inni kiliippicha irratti dabarsite hedduu dinqisiifachaati jiru sirbichaafis illee dhaamsa adda addaa yaa Bashiris yoo fudhannee jennee lataa kana illee waan inni jedhe jira teessuma sanaan teessuma tokko ergaa kuma tokko jedhee kan inni ergaa dabarsitu jira jechuudha egaa hangama kiyyaan eegaatiin ture akkan eegee walitti argadhe akkam isinittiin tolle garuu akka baay'ina keenyaati akka eegaa jirruun sa'aatii muraasa keessa yookaan guyyaa tokko keessa gara 200tti seenutti jira jechuudha amma immoo osoo danda'amaa ta'ee sadarkaan kan keenya akkuma ballachaa dhufaa jiruuni sirbaan Du'aalam irraa kaasnu sirbaan Du'aalam ji'a tokko keessatti miiliyoona tokko galee achii ka'ee margituu warqanee dhufe kan margituu warqanee torbee tokko keessa torbee lama keessa miiliyoona tokko galee jechuudha kan galaanaa ammoo torbee irraa gadi bunnee guyyaa lama sadii keessatti miiliyoona seenuu qabu ni daawwata ajaa'iba bakka isaallee kanatti sirboonni afaan oromoo sadarkaan isaanii garamitti akka deemaa jiran yeroo kana keessatti illee jechuudha sirba afaan oromoo hojjechuun baay'ee rakkisaadha egaa itti gaafatamummaa gurguddaa isaa fudhataniiti kan jarri hojjetaa jiran haalli biyya keessaa akkuma isin beektan baay'ee rakkisaadha egaa sanuma keessa dabarfachuun takka oromoon harka kennee beekaa yoo kudhan gabrummaan irratti wal geessee jette jechuudha takka oromoon harka hin kennu ammas harka hin kennu yoomuyyuu jechuudha egaa ergaawwan walaloo isaa keessatti ergaawwan gurguddaa hedduu dabarseeti jira nama qalbii qabu nama hubatu ergaan kun da'awaa guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan silas galaanaa gaaromsaa hin amatamu sirboottanii mee mala naaf himaa mala dhabii jawwaree seerri uumaa cabee dhugaan sobaan gulaalame namni hamii baree eekera hamata namni soba baree biishana lafkata
namni qalbiin hir'u du'aatti dhaadata namni seenaan beekne haadha gurgurata bahan malee biiftuu lixaan bahu biiftuu lixaan bahu turras malee dhugaa dhabuun tahu namni kaayyuu waraanamee tobsa waraanamee tobsa bishaanillee bunnaan dhagaa cabsa cilee cabbiidha jedhee hin amanu erga aangoodhas jennee hin abdannu gangaraan koo hawwitee siddoo qaba olee buluu singaaddu gaaf tokkoon dhaqqaba dhugaan gu'ee sobatu mirgisee sabnis nuufee kunooni callisee kanaafarraa biiftuun ifaan qabdu bara sobaa dhugaan mirgan qabdu facaasaniif akaa'ii waa margu of baafateera kan du'e waan argu seenaa sodaafu dhiifnee maallo dhibe fala qabnaan bar nu dhaloonni qube abdii muriini dhaloonni waa fala dhugaan maseene boruu lakkuu dhala sirba kana maaliifan isiniif jechuu barbaade sirba kana keessatti ergaa gurguddaa hedduu qaba sibiilumaan bar sibiila qaruu numaan wal nyaachisan garuu facaasaniif akaa'ii waa margu of baafateera kan du'e waan argu seenaa sodaafu dhiifnee maallu dhibe fala qabnaan bar nu dhaloonni qube egaa sibiiluma sibiilaan qaru jecha baay'ee dachaadha jecha cimaadha sibiiluma sibiilaan qaru numaa wal nyaachisan garuu amma biyya kana keessatti yeroo hedduu akka nu gabrummaa jalatti kufne sababni inni tokkoffaan numaa wal nyaachisan yeroo baay'eetti jechuudha egaa sirba saharaa kana keessatti illee ergaa wal fakkaataa akka kanaa dabarseetti jira sirba galaanaa hedduun jaalladha sirbi keessaa gataman hin jiru gama aadaatiin yoo deemte gama ammayyaatiin yoo deemte gama qabsootiin yoo deemte gama jaalalaatiin yoo deemte sirbootan walaloo fi yeedaloon isaa akka cimaatti arreenjimentiin isaa illee akka cimaatti kan hojjetame qofadha kan nu biraan ga'u jechuudha weellisaa cimaa fi oromoon kunuunfachuu qabdu keessaa Galaanaa Gaaromsaa isa tokko galoo baga nagaan nu dhuftee egaa akkuma beekamu girri jennee akkuma amala kan keenya sirba kan kee gaara sana keenya jechuudha warri obomboleettii irraa haftan wala garraa jedhamaa ture torbee kana keessa kunoo wal argineerraa dhugaa dubbachuuf taanaan akkan eegee olitti kan sirbii isaa hojjetame jechuudha egaa mee waan tokko haa ilaallu Girarsi saatu yulle jechuudha jalqabumaa kaasee jechi inni itti fayyadamu hunda baasaatu ergaa qabu mee daawwadhaa ay gallo Oromia bitire sirna gada bitire akaha oromumma bitire gada fi juga dakalachike ibu bisa fuda kabanyikenya gada male egaa yeroo hedduu irra deddeebi'ee dhaggeeffadhe ammallee walaloon sawaa ija baattu ammallee naaf hin qabamne duukaa jechuudhaaf illee hin dandeenye mee callisneetuma jaallalla dubbii keenya irratti sirboottan kan keenya kan nuti ittiin guddifnu
FB irratti illee linkii isaa share gooneeti kan nuti guddisuudha qabnu hedduu argina yeroo baay'ee ijoolleen kan keenya follow yookaan comment ittiin argachuudha jedhaniiti sirba YouTube irraa buusanii viidiyoo isaa FB irratti gadhiisu kun immoo kisaaraa guddaadha. Argitanitti yoo ta'e jedhee sirba kana irratti baasii hedduu itti ba'e. Huccuudhaa kaasee shubbistootaa kaasee akkaataan itti fayyadama kaasee meeshaaleen itti fayyadamanii kaasee nyaanni achirratti fayyadamanii kaasee baay'ee gatii gurguddaa qaba jechuudha. Gatii baay'eetti kaffaleeti jira Galaanaan akkuma gatii isaa sana YouTubein illee kan saati waan ta'eef YouTube isaa kanallee dhaqnee daawwannee subscribe goonee fi baay'isuu qabna kun qaroomina tokkodha jechuudha. Egaa akkuma beekamu sirbi afaan Oromoo weellistoonni afaan Oromoo yookaan sirbi afaan Oromoo meeshaa qabsoo Oromoo keessaa isa tokko waan ta'eef kanaaf bira dhaabbachuun dirqama kan keenya. Dizaayiniin sirba uffannaa illee inni itti fayyadame baay'ee kan nama mararudha. Egaa amansiisaa ifaa editingiidhaan kalariidhaan waraabbiidhaan hin hamatamu jechuudha. Sirba hojjechuun akka kanatti. Callisneetuma isinuu kashkash goonee wama fedhii sirbaa qabnuuf waan jaalala sirbaa qabnuuf intinaata irra diddimnee dabarfannu amma yeroon tarkaanfataa deemuudha amma. Kan sirbinu yoo ta'e jedhe dandeettii kan keenya namni nuuf madaalee akkam ammam dandeettii qabnu hawaasarraa yoo argine jechuudha kan nuti sirbatti dhaqnee galuu qabnu malee miiraan qofa sirba keessa seenuun hin barbaachisu baay'een isaa. Egaa amaanaan siniin jenna sirbee Galaanaa Gaaromsaa miiliyoona guyyaa lamaan kana keessa miiliyoona hedduu daawwatamuu qaba. Hanga sagantaa biroodhaan walitti deebinutti nagaatti siniin jenna Isaaq Zeenutu subscribe godha. Egaa tuubii kanarratti diraamaawwan gaggabaabaa fiilmiiwwan afaan Oromoo sirboottan kan koo fiilmiiwwan kan koo diraamaawwan hedduu irraa argachuu dandeessu. Ammas immoo biyyuma baqaa taa'etanii diraamaa haala gaariidhaan hojjetamu amma sagantaa isaa qophii isaa itti xumurataatiin jira diraamaa YouTube qofaaf osoo hin taane standardiin isaa eeggatee ergaawwan gurguddaa qabu dabarsuu danda'udha kan hojjechuudhaaf karoorfadhe. Fiilmiiwwan adda addaallee akkasumas illee gola maatii kan jedhu mudannoowwan muuxannoowwan haati manaaf abbaan manaa biyya baqattummaa keessatti argaa jiranu jireenyi isaanii maal fakkaata mudannoon isaanii maal fakkaata kan jedhu sagantaawwan bashannansiisaas qopheessuudhaaf qophaa'aa jira. Warri Kaayiroo keessa jirtanus warri biyya biraa jirtanus illee bilbilaanis haa ta'u viidiyoowwan waraabdanis haa ta'u sagantaa kana irratti hirmaachuu ni dandeessu. Warri Kaayiroo keessa jirtan warri maatii keessa jirtanu maatii kiyyarraa namoonni hedduun barumsa barata jettanii yaaddanu. Egaa bilbila armaan gadii kanaan na argachuu dandeessu WhatsApp Telegramiidhaan na argachuu dandeessu siniin jedha. Anis bakka isin jirtanutti yookaan mana kiyyattis illee yookaan bakka isin jirtanutti illee dhufee isin dubbisee sagantaa bareedaa isaa hojjechuu dandeenya. Kanaaf torban gaarii isiniif haa ta'u nagaatti. Nu keenya jennee si amanne harka siif rukunnee